Guyyaan sanbata galgalaa lafti dimimifteerti. Sa'aatiin gara tokkoof cinaati. Shaashamannee hoteela Cilaalootti. Irra jireessi namaa diraaftitti callaa'eera. Gariin diraaftitti sirbaa. Garii ammoo diraafti turraa sirbaa. Muuziqaa hoteelicha keessaa dhiichisuu dabalatee iyyansi namoota Shaashamannee guutuu waan maraache fakkaata. Hoteelicha keessatti kakutaalee baankonii fi siree malee ibsaan naannoo kaawwanii martuu doomaadha. Ija hin guuttattu. Kataa'ee walitti wacu malee eenyuun akka ta'e ka hubatu hin jiru. Jarri lamaan moonaa hoteelichaa keessa bakka wayita taa'an wayii eega bakka san dhufanii gara sa'aatii tokko jala jiran. Lallaafaa ajajatanii namoota wacan keessatti lamaanumaan qaqqabatanii qaaqan. Maayii irra garuu bilbila isa tokkoo jiddumaan iyyitetu jara san lafaa yaase. Hoteeluma san kutaa san dura qabatanii turan tokko seenanii balbala keessaan cufatanii wal dalga sireerra taa'an. Hello jedhe ka silkiin itti iyyite gurratti maxxanfatee. Maal taate? Qaata si'ennaa bar jedhe afaan Amaaraatiin. Eega xiqqoo caqasee silkii cufee isa haadha nyaatu jedhee seeqataa gara kaanii as garagalee. Haadha nyaattichi baananillee hin turre. Utuma isaan afaan ufii Tigriffaan waan isaa qaaqan dhufee balbala quqqu'ee. Akkuma ol seenee balbala cufee nagaa wal gaafatanii barcumaa itti akeekame irra taa'een dhimma walitti dhufaniif itti seenan. Amma yeroo hin qabnu jedhee haasaa jalqabe. Innummaan silkiidhaan dubbisee ture afaan Amaaraatiin. Inni duraa haalli namoonni akka qorataman jedhame eessa akka gahe. Inni lammataa immoo namni jenne sun sa'a kanatti sarara to'annoo irra jiraachuu adda baafachuu kennuuf ibsita jedhee teessuma tottolfatee. Gogeessa wayitii dheeraa miti. Qal'inni qaamaa garuu dheeraa fakkeesseera. Arrii yoo waraanteertu malee rifeensi mataa guutuudha. Umriidhaan 50 gadi hin ta'u. Funyaan isaa dheeraan yoo ilaalan waan dubbisuuf fakkaata. Tole miseensota kaabinee hagoo walitti qabnee irratti mari'anneerra jedhee jalqabe. Kaseene immoo yaadannoo gabaabduu wayii kiisii fudhatee minjaala isaan dura jiru irra kaayatee itti fufee. Wanni haaraa arganne hin jiru. Martuu waanuma tana dura dhaga'aa turre yookiin immoo waanuma beeknu irra deddeebi'e. Wanni walgahii san irratti dubbatame immoo martuu waraabameera jedhee riikardara raadiyoo Wakmaanii kiisii ol baasee minjaala irra kaayee. Inni itti fufuuf kaanaan mee gabaabsiituma odeeffannoo namoota kanneen irraa qabna jedhame nutti himi jedheen odeeffattichi itti fufe. Odeessichillee akkuma isiniin jedhe wanni haarawaa himame hin jiru. Namoota shakkeen itti jiru laalchisee walgahiin dhufanii ilaalcha meeshaa mootummaadhaaf hin qaban miseensa dhaabaa ta'uu didan ka jedhuu fi kanneen fakkaatan yoo ta'u, nama amma jennu laalchisee immoo mana barumsa mootummaa dhiisee ka dhuunfaa seene jechuudhaan waanuma wal jalaa dhagayan irra deddeebi'u malee wanni kun kana jedhee waan qabatama qabu ka himee hin jiru. Namoota qorannoon irratti godhame keessaa caalaa ka itti xiyyeeffatame namuma kana. Isa laalchisee ka jedhame walgahii irratti bulchaa aanaa gaafii hin taane gaafachuu, yeroo tokko walgahii irratti argamu irratti yaada kennuu diduu fa'a. Yaadni inni tokko kenne. Inni jennaan kun odeeffannoo yeroo kamiiti jedhe ka isaan bira taa'u jiddumaan keeppii wayii mataa qaba. Fuulli guutuutti mul'achuu baatullee bifaan magaala fakkaataa. Qaamallee hin yabbataa. Hojjaan gabaabaa ta'u ammoo bakkuma taa'ee beeksisaa. Haga ka dhufe odeessu hin dubbanne waanuma inni dubbatu gurraan guura. Wanni qabatamaan ammoo namichi kun ciigoodhaan barattoota mootummaa irratti kakaasu isaati. Mana barumsaa amma jirutti illee ciigoo amma jennu kana barsiisaa jiraachuu isaa anillee odeeffannoo gahaa qaba jedhee inni itti fufnaan amma ka barbaannu waan hojjetaa ture miti. Bakka ammaatti tana jiru jedhee dubbii ka dubbatu afaanii fudhatee qal'ichi qoonqisaa nafa isaa caalaa yabbatu. Amma manatti galeera. Inni jennaan lamaan isaa foota taa'an sun mataa raasan obboroo akka karaa deemullee hubadheera. Inni jennaan eessa akka deemu gaafate qal'ichummaan. Shakkartee moo akka hin oolle itti mee saa itti ka'uu adda baafattee jedheen. Awutoobisa yookiin ammoo taaksii ka yaabbatu kan hin beeku. Yoo taaksiin ka deemu ta'e halkan sa'a 10 fi 11 jidduutti manaa bahuun isaa nafu. Namni taaksii yaabbatu yeroo baay'ee sa'a kana jidduutti ba'a. Yoo ammoo awutoobisiin ka deemu ta'e haga 12 illee eeguu danda'a jedhee adurriin ta'e adhataa buluu isaaniiti kaa. Maaliif odeeffannoo sobaa si okaayanii yoo milike yoo maalee waan shakkitan qabdanii
Lakki hojii odeeffannoo kamuu keessatti waa shakkaa deemuun waan jiruuf malee waan addaa waan qabnuufi miti. Tole kaa jedhee inni mataa raafnaan kana irratti mari'anna. Jedheeni kabiraatti taran. Sanias garuu guddaa waliin hin turre. Haasaa isaanii fixatanii waan barbaadan wal irraa fudhatanii ka barbaadanis walii kennanii rikkardarallee jarumatti dhiisee bahee lixe. Namni odeeffannoo sun umriin 50 jala gaheera. Dargii keessa kaadiree ta'ee haga gabaabduu hojjetee baras yoo qaaqatti ka'e hin ifachiisa malee hin ifatu ture. Waan sooshaalizimii yoo qaaqu waan ofii isaatii uume fakkeessa ture. Jannata sooshaalizimiin qabu fidee uummata afoo kaayuu malee homaa isa nafan ture. Sooshaalizimii fi dargi ammoo eega isaan ka'uudhaaf qubaan dhaabbatanii dhaqqabe. Isaan raratanii utuu hin taane raramanii karaa irra gorraan daaraa keessatti kufee kabunaan dhuganii fi karaan deeman ta'e garuu hin turre. Daaraa itti kufee dhadhayatee mataa dhiqatee filatee nama biraa ta'e gad dhufe. Inni kaleessa harka bitaa tontoommachiisee ka Gwaadda Mangustuu Hayilamaariyaam Abiyyootaawi Ammaraar gar wadafiit jechisiisaa ture. Nu kaleessa bar jiraachuudhaaf jenneeti malee dargii deeggarree hin turre. Ka Gwaadda Mangistuu gar wadafiit jedhanii bara harka darban san soota jennee akka nu agarretti wada waalaa jedhaa turre jedhee ummata kolfaan fixuu jalqabee. Ummanni haa kolfuu malee isaaf homaa hin turre. Inni haga dargiin jige qal'atee surree keessatti daaqaa ture har'a furdinna duriitti deebi'ee kophee ofirratti ilaala'aa kasaggaaru ta'e. Kaadireen dargii kaleessaa kaabineen wayyaanee har'aa akkasumallee qajeelcha godina Arsii Lixaatti itti aanaa waajjira poolisaa obbo Lammaa Bayyanaa. Lammiin sun lammaan biraa baanaan walitti garagalanii qaaquu jalqaban. Waan qaaquu qaban qaaqaa turanii gara mataa dubbii dhufan. Kanas ta'ee sanii isa bicha odeeffannoo gahaa hin qabu jedhe qal'ichi. Odeeffannoon argame gahaa ta'e baate wanni barbaadamu qurxummii qofaa miti. Wanna qurxummii fakkaatee mul'ate bishaan keessaa guruudha jedhe kun. Wal dhagaan mataa walitti raasan. Lammaan ammoo har'a odeeffannoo gahaa irraa argachuu baatanis nama isaaniif hin amanamne miti. Bakka itti dhalate warra irraa dhalate akkasumallee amala isaa jara amma waliin ture caalaa ka qorate hin jiru. Bakka amma jiru tanatti karama kamiinuu faxxaan lotorii yoo hooqan onagiin ta'u akka hin taane ka mirkaneeffatan har'aa miti tureera. Afaan Oromoo itti ubbare. Aadaa Oromoo ta keessatti guddatee miti ta keessa bahillee warra faxxaan lotorii jedhanii gaditti miti ka beeku. Odeeffannoon tana dura kennaa ture. Ka bu'aa buusellee gatii amanamummaa dabaleefii jira. Bakka amma jiru magaalaa Shaashamanneetti Oromoo Salaalee ta'uu himata yookiin ammoo akkasitti himaniif. Maqaan isaa qajeelaa Lammaa Gabra Tsaadiqee Hawaalaa Eegooshimee ta'uu ammoo ka beeku Shaashamanneen jiru yoo jara isa qorate ta'e malee. Kutaa waraanaa 44ኛ ክፍለ ጦር jedhamee waamamu kaampiin isaa tokko magaalaa Shaashamannee walakkatti argama. Kaampii kana gara halkanii dhiisii guyyaayyuu namni seenuu fi bahu yookiin seensifamuu fi baafamu eenyu akka ta'e hin beekamu. Warra beekuu qabu bira waan tare ka beeku Waaqa qofa. Shaashamanneen silaa hin dubbattu waan ta'u mara utuma agartu afaan qabatte yookiin afaan qabamte. Ka isiin dubbattu ammoo ka dhagayu hin jiru. Dur irraa haga har'aatti waan Oromoon dachiisaa irratti ta'e lafa Oromiyaa tamtu dubbate. Yoom dubbatte Aanulee, yoom dubbatte Calanqoo, yoom dubbatte Asuulee, yoom dubbatte Ashalaamoo, yoom dubbatte Ituun guutuun Baalee hin callifne Tuulamni. Macca yoom afuursite, yoom dubbatan Booranaa fi Gujiin guutuun. Yoom dubbatte Watar, yoom dubbatte Sigmuu fi Gaattiraan, yoom dubbatte Amarreessaan, yoom dubbatte Zuwaay yookiin Baatuun. Hin callifne Dalloo. Meeti Mooyyaleen ka dubbatte. Yoom dubbatte Amboo, yoom dubbatte Dhedheessa, yoom dubbatte Huursoo. Finfinneen garama isiitti waan mara baadhattee dubbachuu hin dinne. Yoom dubbatte dachiin Oromiyaa guutuun. An qofa maaliif dubbadha? Akkamittis dubbadha? Afaan dachiin Oromiyaa guutuun dhabde aneessaa fuudha waan jette fakkaatti. Shaashamanneen jarri humna tikaa Lammaa biraa geggeessan sun hoteela Cilaaloo hin turre. Isuma faana yaa'uu isaanii ammoo inni nagarree. Ta'achi yaa'an garuma kaambicha sanii qajeelan gara 44ኛ ክፍለ ጦር
achitti waahilota isaanii kanneen biraatiin illee wal gahanii odeeffannoo argatan irratti hundaa'anii boru ganamarraa qabanii qurxummiilee qofa utuu hin taane waan qurxummiilee fakkaatillee akkaataa bishaan keessaa itti guuran mari'ataa turuuf yookiin buluuf.